Waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan Itoophiyaa sadarkaa yaaddoo biyyaa hin taane irra gahe jechuun tibbana dubbataa ture. Kutaalee Oromiyaa garaagaraatti loltoota mootummaaf qormaata ta'aatii jira. Waboon tibbana zoonii kibbaaf giddu galeessaatti lola jabaa deebisisuu isaa dubbii himaa waraanichaa Odaa Tarbii beeksiseetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii Bahaa keessa socho'u loltoota mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii bakkeewwan garaagaraatti fudhateen hedduu ajjeesuu fi madeessuu himeetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii Bahaa Cibraan Odaa Doolaa kan lola guyyoota sadi dura aanaa Gooroo Doolaa keessatti waraana mootummaa wajjin adeemsifame irratti loltoota mootummaa 18 ajjeesuun 14 madeessuun dubbii himaa waraanichaa Odaa Tarbii ibseetii jira. Humnoota dabalataa oraalii afurii mootummaan garas bobbaasee aanaa Waadaraa keessatti kan kibbe waraanni bilisummaa Oromoo 14 ajjeesuun 10 ammoo madeessuu hime. Guyyama kana Cibraan Odaa Doolaa waraana mootummaa aanaa Waadaraa keessaa bahem gara biraa bobba'aa jiru irratti tarkaanfii fudhateen 8 ajjeesuun 12 madeessuu beeksiseetii jira. Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo Cibraan Odaa Doolaa fi Cibraan Laga Dambii waliin ta'uun waraana mootummaa aanaa Waadaraa irraa galaa qabatee gara ganda Jiddoolaa Dhuqoo imalaa ture. Bakka addaa Mazooraa Qalqalchaa jedhamutti haleellaa irratti raawwateen hubaatii cimaa irraan gahuu Odaa Tarbiitu hime. Zoonii giddu galeessaa kaaba lixa Shaggar aanaa Meettaa walqixxee magaalaa Minaaree keessatti ammoo lola adeemsifameen loltoota mootummaa irraa 8 ajjeefamu dubbii himicha irraa dhageenye. Akkasuma aanaa Meettaa roobii gandoota akka Kuyyum, Qicim, Qaacamaa, Waleensum, Hulluqqoo fi Birbirsatti lolli jabaan adeemsifamaa akka ture ibsameetii jira. Aanaa Aadaa Bargaa keessattis lolli adeemsifamaa tureetii jira. Aanaalee Dirriin Cinnii fi Jibaat keessattis humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu wal waraansi akka ture jiraattota irraa dhageenye. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo wal waraansa gidduu kana bakkeewwan garaagaraatti tureen meeshaalee waraanaa hedduus booji'uu himeetii jira. Haleellaa fi gaagama humnoota mootummaa irra dhaqqabe waboon jedhe kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e mootummaan federaalaa hanga oduun kun qindaa'etti waan jedhe hin qabu. Waraanni mootummaa magaalaa Naqamteetti obboleessa qabsaa lammii beenyaa Hundaa'ol beenyaa dabalatee yoo xiqqaatee dargaggoota 3 ajjeesuun dhagahame. Dheengadda galgala magaalaa Naqamtee keessa dhukaasni guddaan akka ture jiraattonni magaalichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Sagaleen dhukaasaa meeshaalee gurguddaa walitti fufiinsaan dhagahamuun hawaasa shoorar keessaa akka ture kan himan jiraattonni bakka garaagaraatti namootni ajjeefamanii fi rasaasaan rukutaman akka turan himu. Obboleessa qondaala olaanaa Abaa'oo lammii beenyaa kan ta'e barataa Hundaa'ol beenyaa namoota ajjeefaman keessaa tokko ta'uu jiraattotaa fi maddeen garaagaraa irraa odeeffannee jirra. Hundaa'ol beenyaa barataa kutaa 12ffaa yoo ta'u qormaata biyyoolessaaf of qopheessaa akka tureettu himama. Dabballeen aanaa Giddaa fi qaamoleen nageenyaa yeroo adda addaatti maatii qondaala olaanaa Abaa'oo obbo lammii beenyaa hiraarsaa waan turaniif Hundaa'ol maatirraa adda bahee Naqamteetti barumsa isaa hordofaa ture jedhu maddeen. Obboleettiin lammii shamarree Saaraa beenyaa ji'ootaan dura qaamolee mootummaatiin butamtee hanga yoonaa mana hidhaa jiraachuu ishee kan himan maddeen odeeffannoo keenya ji'oota muraasa dura harmeen lammiis hidhamanii turuu fi qaamoleen nageenyaa mana jireenyaa isaaniitti ibidda qabsiisanii turuu ni yaadatama. Hundaa'ol beenyaa hawaasa keessa jiraatu biratti dargaggoo naamusa qabeessaa fi barnoota isaa irratti xiyyeeffatu ta'uu hiriyoonni isaa himanii jiru. Magaalaa Naqamtee naannoo Yuunivarsiitii Rift Vaalii qofatti Hundaa'ol dabalatee namoonni 3 rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu fi naannoo Jiituu jedhamuttis akkasuma namoonni rukutamuu maddeen keenya himaniiti jiru. Magaalaa Naqamtee keessatti waraanni mootummaa dargaggoota ajjeesuun taatee irra deddeebiin raawwatamaa ture wayita ta'u yeroo ammaas akkaan hammaatee itti fufee jira jedhu jiraattonni magaalichaa. Durataa itti aanaa fi hoogganaan hariiroo alaa KFO Jawaar Mohaammed aarsaa qabsoon karaa nagaa nama kaffalchiisu kaffaluuf murteessine itti seennee jee. Durataa itti aanaan KFO obbo Baqqalaa Garbaa gama isaaniitiin mul'atni keenya Itoophiyaa bututtuu suphuu miti jedhanii jiru. Qondaalonni KFO kunneen kana kan jedhan marii Minisootaa irratti dabalata qabna. Imalli galatoomaa Ameerikaa kaabaa adeemsifamaa jira. Imala kanaan Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa kaleessa Minisootaatti diyaaspooraa waliin mari'atanii jiru. Obbo Jawaar Mohaammed hawaasa Oromoo diyaaspooraa fi waayiloota qabsoo isaa galateeffachuutti aansee haala siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru irratti ibsa bal'aa kennee jira.
durataa itti aanaan KFO obbo Baqqalaa Garbaa gama isaaniitiin qabsoon KFO qabsoo karaa nagaatii jedhani. Mala qabsoo kan biraas akka hin mormine eeranii namuu karaa itti amaneen ummata isaaf qabsaa'uu qabaa jedhani. Koongiresiin Federaalawaa Oromoo jalqabee gaafa ijaaramuuti jalqabee mala qabsoo isaatii lafa kaa'ateera. Dhiiroo kana nu dhagaa mala qabsoo isaatii lafa kaa'ateera. Kana jechuun nuyi malli qabsoo biraa hin deemsisu jennee hin beeknu warras hin jennu. Gara biraan hin deemsisu hin jennu nuti garuu kan keenya sakkanaa jennee lafa kaa'anneera. Waan haaraa amma uumnes miti kun. Armaan duras waltajjii kana irrattis dubbanneerra waltajjiiota biroo birattis dubbachaatuma turreera. Nuti mootummaa jala qeequu mootummaa irratti uummata kakaasuu osoo meeshaa itti hin dhukaasin garuu mala jiran hundumaatti fayyadamanii mootummaa irratti dhiibbaa gochuu ni danda'ama jennee amanna. Kana har'a jalqabne miti yoo dhugaasaa dubbanneef jechuudha. Kanaatu akka haaraatti nu gaafachuu baatanii gaariidha. Garuu ka biraa immoo ka keenya qofatu sirriidha jennee jala dhaabbannees hin beeknu. Namni Oromoof falmu karaa barbaade hundumaa haa falmuuf. Karaa lolachuun irra jiru hundumaa haa lolu. Isinis warra as jirtan nuun qofa nu gargaaraa isiniin hin jennu nuti. Dhimma waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisuun walqabatee gaaffii mana keessaa gaafatamaniif deebii yoo kennan koreen teeknikaa waggaa 4 dura dhaabbate fedhii ABO fi mootummaatiin ta'uu fi akkasumas fedhii uummataa akka ture yaadachiisanii ergasii mootummaan waadaa galee ture waan cabseef ifaan miidiyaaf ibsa kennee mormiitti seenee jee obbo Baqqalaa Garbaa. Waliin amannu garuu qaamni nu gidduu taa'ee qaamni amanamu tokko koree nuuf dhaabbatu jennaan koree sana keessatti nus hundoofnee achi keessatti hojjennu. Akka sanitti nama galuu barbaadu galchine nama galuu hin barbaanne dhiifne. Akka waliigaltee isaaniitti warra fidne sana immoo hordofnee maaliif akka isaan ga'an maal hojjechaa akka isaan jiran hordofuudhaaf gujennu mootummaan nu dhorge kana. Nu dhorguu isaa immoo uummatatti beeksifne nuti. Silas waliigaltee isaanii hojiirra oolchuudhaaf ture. Maaliif gaafa sana Abiy waa inni ta'u hin beeknu lammaan gara inni itti adeemaa jiru hin beeknu nuti. Isaantu waliigale waliigaltee isaanii kana immoo nu qoree bilisa ta'e niwutiraal ta'e tokko nuufa uumamu malee walii keenya namannu waan isaan jedhaniif achi keessatti gargaaruudhaaf itti seenne. Oromoon maaliif walajjiisaa isa jedhu quuqama Oromummaadhaaf qabnuudhaaf garraamummaadhaan yookaan innoosentilii waan sana rizoolvi gochuudhaaf yookaan rakkoo sana hiikuudhaaf gidduu seenne. Gama biraatiin osoo hidhamtanii osoo waajirri isin jalaa cufamu qabsoo karaa nagaa irratti maaliif abdii kutachuu dadhabdan jechuun gaaffii gaafatamaniif deebii kan kenne Jawaar Mohammad aarsaa qabsoon karaa nagaa nama kaffalchiisu kaffaluuf murteessine itti seennee jee. Hidhamuudhaaf ajjeefamuudhaaf tumamuudhaaf qophoilee qabsootu seena. Akka KFO'tti dhaadannoo dhagamu. Roorroo qixxaa hacuuncaa jalaa hin baqannu sodaannee dhugaa uummata keenyatti dandeenya. Tokko immoo bitamnee dhidhiibamnee immoo baqannu. Hin baqannus hin baqannu jechuudha. Kanaaf hogganoonni keenya hojii itti fudhatu. Waajjira dhufan jettaami kana hoggaa dhufan kan biraa bannu dhuma. Waa takka yoo asii dhuma kana bannu. Yoo waajjira dhufan muka jalan nama keenya walitti qabnee dubbifna malee. Yeroo ammaa duula deeman ture yoo agartan galma hoggaa isaan isteediyoomii nu horkan handaara irratti bishaan ture. Fuudhaniiti ashawaa baatti naqan isteediyoomii. Nuti qabsoo jennee waan fudhannuuf dhiibbaa nurra kaa'amu hundumaa'u tooftaadhaan irra dabaluudhaaf hojjetaa deeggarraa hojjennees itti jabaannaa jechuudha. Qabsoo taasifnu kamiifuu wabiin keenya uummata keenyaa kan jiru Jawaar kana duras asii achis mootummaa amannee osoo hin taane ummata qabsoofnuuf amanneetu karaa nagaa filannee jira. Yaadota wal falmisiisoo haala qabsoo karaa nagaa fi hidhannootiin kaafamaa jiran irratti ibsa bal'aa kan kennan obbo Baqqalaan Oromoo fi dhibdee ofii mariin hiikkachuun haaraa miti jechuun haalli yoo hammaatis ammoo hidhatee falmachuun filannoo osoo hin taane dirqamaa jiru. Kanumti nu wajjin mana hidhaa ture kan nuti beeknu nama baay'eetu jira. Abbaan hidhame
ilmi hidhame kan wajjin turan gaafa mana hidhaatii ba'anii abbaan sin hidhu deebisanii amammoo ilma hidhu hojiidhaa hin ari'u gaafa waan godhan dhaban dhufanii nagaa nutti dhaamanii nuyi hin deemne hidhaas hin dadhabne lafa jiraannus hin qabnu mana isaanii irratti gubannu marratti amma nama kana ammaa bosona dhattee namitti hin jedhu jira.